أبلا سخية بليتي تيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدولا من تينيا بيلان دو أجرتو أدون مسكين نخينيا نخينيا خان بيا خيسا قون قرآن دو أجرني نتي أرخنا نياني كرا خينيا قوتني آنن دوني دابو نياني قابلو وان فين نياني قابلو نتلقامو قابا أدو أبا نياتشولا إلمو سبب بيلاتيف إلمو انجل دو جرتو سبب بيلاتيف دو أجرني نتي خانا نياتشون كينيا دو قرو قدارا وان قمنو كترقو في قمنا وان قمنو روا كترقو في قمنا نموتو خبيا كسب بيلان دو أجرتنس إلما نماتي وان تيفي نمني هندنو لازمة إفكابي gargaaru qaba nuti kana nyaannee garaa guuttannee rafuun qabnu waan dandeenyuun bira dhaabbatu qabna dirqama jechuudha nu malee waan qaban yoo haadha keenya taate yoo abbaa keenya taate yoo obboleessa keenya taate wallaahi billaa namni nyaatee rafuun jiru halkan tokko namni rafuun jiru obboleessa kee qabeelaan du'u abbaa kee qabeelaan du'u ilmoota qabeelaan duutu namni guyyaa tokkoof kana nyaatee buluun jiru ifi garaa hidhatee gad erga malee hundinuu obboleeyyan keenya abbaa keenya bira dhaabbatu qabnaan isin jaa Oromootiyya tanumaafu jechuudha yaa obboleeyyan keenya wal yaadirmanu lammiif gaachan akkuma jedhanitti wal moggaa dhaabbannu nuti kana nyaannee garaa guuttannee buluun eesh faayidaa bu'aa maaliin nuu qaba garatti jechuudha takkaa qoonqoon harkatiin tun foon nyaattee hoggaa duutu abbaanis bakkatti ilmaan kee jedhu ankana hin jiraadhu jechuudha billaa fixadhee if ajjeessa sababani namni beelaan kan du'aa jiru jira lammiif gaachana Oromootiyya yaa saba koo yaa akhwaanii wal moggaa haa dhaabbannu namni beelaan dhumaa jira biyya keessatti akkasumas rabbi haa kadhannu ummata keenyaa fi lammiin teenya guutuu wal moggaa haa dhaabbannu hawaasa keenya haa gargaaru yoo obboleessa kee taate yoo obboleettii tee taate yoo abbaa kee taate yoo ilmoo tee taate wallaahi billaa halkan tokko iyyitiitu akka warra sun dhuftu rafteen bultu waan ta'eef waan qabdu dura gad ergita akkasumatti firra dhaabii ilaali yaa kabiyyee waa godhatu taa'u lammii tee moggaa dhaabbatu lammii tee moggaa dhaabbatu lammiin tee dhumtee jirti booda sheena obboleessa kiyya gargaarsin har'aan tan lammii tiyya gargaarsin adoo lammiin tiyya beelaan jirtu aannan dhugee bulu gargaarsa adoo lammiin tiyya beelaan jirtu daabboo nyaadhee rafu wallaahi aanarraa hafu lammii tiyya waan hin qaburraa gargaaruun qabu dirqama lammii tiyya kabajja keessa du'aa jiru obboleessa kiyya obboleettii tiyya abbaa kiyya tanumaafu jechuudha waan qabnurraa lammiilee teenya gargaaruu qabna bareedaaf wanni jenne warroonni biyya alaa jiru kun keessaafuu lammiilee teenya bira dhaabbachuu qabna dirqama akkasuma waan namaa godhu rabbuma harki bal'aan harka rabbiiti akkasumatti yeroo salaanirraa yeroo hundi yeroo sagannirraa amantaa musulmaa amantaa kaanitis bifa beekuun bifa rabbii isaa duraan itti kadhatu rabbii isaa itti kadhatee jechuudha wanti kun dallansuudha waan ta'eef rabbii isaatitti waywaachuu qaba viidiyoo tana sheer godhaa edit godhaadha namoota hunda biraan gahaadha lammii teenya bira dhaabbadhaadha garee hidhamtee jira garee hundarrattuu lammiilee bakka hundaatu rakkataa jirtu haa gargaaru akkasuma hawaasni gama hargee lixaatirraa hargee baatirraa hundi namaatu hongeedhaan dhumaa jira wal moggaa haadha ustaazonni keenya deemanii gargaarsa waan nuti asirraa gad erginee geessaaf jira waan ta'eef tanumaafu jechuudha nuti waan qabnurraa hunda keenyarraa lubburraa ilaaluutti bira dhaabbachuu qabna dirqama mataa keenya bahuu qabna tanumaafu jechuudha waan itti jirtanirraa if duwwa deebi'aadha hawaasa keenya yaati tanumaafu lammii tee bira dhaabbadhu beelaa kee beela baasi rakkataa kee rakkoo baasi yaa obboleeyyan kiyya nutiin kun waliif haa duulluba haa qabaannu wal haa gargaaruun isiniin jaa andhaamsa kiyya kanuma yaa akhwaani assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh wal moggaa dhaabbannu xiqqoo qabnurraa yaa obboleeyyan kiyya kanuma